utuu islaam hin ta'in waggaa lama soo agartanii ustaas Farhaan. Dhiyoo osoo namni musliimiin osoo tokkichi nan beekin osoo miidiyaan tokkichi osoo namni takittiin osoo nan beekin dhoskadhee arraba sundumas baadhee jechis baadhee osman dhoskadhee tumuuf makiyyaa salaataa jiru har'a ga'een jira. Har'a immoo bakka natti baasee jira jechuudha. Yaaddoo jechuun baay'eetu natti baasee jira. Kanarra immoo bakka obbolaas hin qabu maatis hin qabu. Akkasin naa beektanii too akka du'aa keessanii na bira dhaabbattan. Akka ofitti na qabdan hin barbaada bakka maatii dhabeetti maatii keessanii akka ofitti na beektan hin barbaada. Lafa duubatti namnis nan beekne waaqa fi ana malee namni tokkicha namni na beeku hin jiru. Obboleettii keenya maal dhabe? Abshir obboleettii kiyya maaltu jira seete? Asirratti falilaa alhamdulillah dursa rabbiin qur'aana kana dawaasii godhee itti fayyina keetiif gammachuu guddaan nu dhaga'ama. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti boqonnaa 16 keessatti maal jedha? yaa ayyuhan naasu qad jaa'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un limaa fi suduur jedhe ilaal. Yaa ilma wanti dhugaadhaan isin gorsitu tokko gorsituun isinitti dhuftee jirti. Washifa'un wanti ittiin isin gorsamtan kun immoo shifa'un limaa fi suduur onnee keessaniif dhukkuba keessaniif dawaa kan ta'e qur'aana kana jedhe Rabbi subhaanahu wa ta'aalaati. Qur'aanni dhukkuba garaagaraa dhukkuba cinqiin beektan cinqamuu waan garaagaraatiif qur'aanni dawaadha. Qur'aanni waan hedduudhaaf asuma wanti namaa dhaamuu barbaadu namoonni haadhaaf abbaa manaa gidduutti cinqatii qabdan yeroo abbaa manaa keessan dhuftan loltan yeroo inni bahu gadinnaa inni bahu yaaddan kun dawaan isaa qur'aana. Abbaan manaallee jaartiin kee yeroo isheen mana dhuftu ka jibbitu yeroo yaaddu sagaleen natti deemu. Maal ta'eeti ta'a? Sagaleen natti deemu. Damma bareedaa Siddee biyaa jira sagaleen. Kan kee miti. Kan koon natti deemu. Baadee baastaasi. Tole. Ayyee. Telefoona biyya kanaa chaarjii fixee beektaa gisee takka nama shawwataa amma dubbadhu meemu. Mee amma bareeda itti fakkaatas dubbadhu. Hin deebi'u meemu. Kan koo dhagaartu. Lakki. Jaalfadii lo bayi deebi. Fakkaata. Bayi deebi. Ayyee. Nama shammaaf hin qabatu tiktookiin koostaas Farhaan. Maanan beeku staapideetti godhaati yaalame inshaallahti. So namoonni waan akkasii garaagaraa qabdan. Waa isin seensisaati inshallah. Neegaa hundi keessanuu. Namni mata dhukkubbii qabdan akkasumallee namoonni jechuudha. Dingata rakkina maatii waliin wal jibbuu wal loluu wal caqacaquu waan akkasii isin keessa jiru rakkinni akkasii rakkinni furmaanni isaa qur'aanadha. Akkasuma namni hojii isa jibbisiisu kun immoo hizdii namaati. Namni hojii hojjedhutu jedhanii hojiin garaagaraan dhufaa fi garuu kan hin hojjenne takkaa immoo hojii otoo jiruuti hojii dhaquu kan isa jibbisiisu takkaa immoo hojii argachuu otoo inni akkam tattaafatu hojiin kan isaaf hin baane. Namoonni akkasii harka namaa keessa jira dawaan isaa qur'aanaa. Inshallah. Warri otoo heerumuu barbaadane heeruma isin orku. Nam dubarriin tokko dubbattee ishii jettee walii galanii hirnaanni kaarra gahan lakki jettee kan diddu hedduu jira. Kan keessaan fayyinaa suusan qorichisaa dawaadhaa kan abbaan manaa namaan baane. So qur'aanni waa hundaafuu furmaata waan ta'eef inshallah gara qur'aanaatti of deebisa. Qur'aana keessan irraatiin dhabiina baarakallahu fiikum. Inshallah ta'ala amma gara obboleettii kennaatti deebi'a gara mangadii kiyya waa isiniif dubbadheen kanatti as gore malee saniif obboleettii kiyyaatti fayyinatti argachuun kee baay'ee tokko nu gammachiiseera warra kaaniif fakkeenyeteera warri mee qur'aanni akka nama fayyisaa Yesuustu nama fayyisaa jedhanii banagaraachillaa fayyinni karaan ta'u laakiin ammoo qur'aanni akkamitti akka nama fayyisu ati ragaan boon kee waan guddaa tokko qur'aanni itti qaraame nam tokko namni fayyuun isaa seexaan irraa ba'uusaa jinniin irraa ba'uusaa sihriin irraa ba'uusaa iji namaa irraa ba'uusaa kun ragaa tokko. Inshallah ta'ala gaafa guyyaa tokko jarri natti jabeessan immoo viidiyoon of biraa qabutu jira osoo namatti qara'uuti. Biyya kanatti hin gadhiisu dhiisee maaliif dhorkaadha namatti qaraanee eeyyama waraqaa barbaachisa waan ta'eef biyya kanatti malee qura'aan akka bakka nama godhaanu kan ofii kiyya taa'ee qara isin agarsiisa biizinillah gaafa kuffaarra deddeemataatti ol baate haa ta'uti obboleettii kiyya atammallee kan haadhaaf abbaa kee obboleessa kee obboleettii kee kan caalu hundarra Rabbi subhaanahu wa ta'ala kasitti aanu argatte. Maaliif jennaan Rabbi subhaanahu wa ta'ala
ولقد نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الوريح نا شنت مفاكي ستي لا الواجر هجتا واجر تان هند اللي بيخنا نون أكجد ربي سبحانه وتعالى كنو أصدامي ما جتا هدى مرمى كان هدى مرمى كان أجانا أنا تسنيتي أنا ربي سنيفو هند كين يرى كان ستي أنا ربي تجرى إن شاء الله تعالى التلين إرسل انتفاقات دينغا تجرى كنا موامو شهدا شاكبتو ويا براي وكين بودر ريب سكننا في إن شاء الله تعالى إن شاء الله يا كسو مشاهدة كم جلنا مشين أفتوتي ومن نزل جرتني ربي يرونا ما كأجيش كما سرتباتي كونون جنة فيران جنة كيس نواني مني وان جنة بس كتير وقال ما تيسي فينا شيء قرآن كان لالتي تمو قرتي تمو يادي الاستير وما كان سوم تيونتي تملي شهادان كبني أمو الحمد لله رب العالمين كلو فينا شيء لارجته قرو وانتو إنك سنة دي مشاهدان كبني شهادان كان كبدينا فا أمو ما تكيرا وانت قرانا ياتبويا سني كاسي تكاولتن بالبلد سبحان الله ما تيني سكم قراجة باتني isheenoo mee akkamitti bilbilee fi itti deebinee ilaalla malee hin gaafanna nama fudhachuu dide kenna nama fudhachuu dide nama meeqa fudhachuu dide ishee haadha koo maatiin illee barbaadee boosaa kennaa ayyee ishee shahaadaa qabattee nan baata inshaallah fadilo irraa gabaabsinati mee maatii keetti deebistee daawwaltee beektu ati deebisee daawwaleen beeku maaliif dirqama qabda barhaadha abbaa kee gaafachuun obboloota kee gaafachuun yoo jarsi jibbanu islaamummaan maal jedhu beektaa amantiin keenya haadha kee abbaa kee gaafadhu yoo jarri kiristaana ta'anis kabajii afaan gaarii itti dubbadhu maaliif jennaan rabbii mumkin karaa kee kana moo jara qajeesha sii galee gaafsa nama sitoorii uummalaa dandanuun jaraan malaa maaliif jennaan jaraaf haaraadha amantiin islaamaa kun yookiin akka waan hin taanetti yaadu waan taateef adaraa bilbiliifiti dubbisii Ustaza, isin daqiiqaa tokko keessatti waa dubbadhaa fi mee seenaa keessanirraa isin maal taatan islaamummaa qabachuutiin sana inni maatiirraa isin ga'e sun balaan maatiirraa isin qaqqabe sun maatii keessanirraa isin fageesse? Ustaza kiyya qoy namatti dhufe fakkaata. Ayya. Hangama koo roska viidiyoo roska. deemtee jirti? Ayya. Tole, kottaa Ustaz Farhaan deemteetti. Yaan akka jarri cinqaniin hin beeknu inshallah hanga gaabsina Ustaz Ahmedaan seenaa Bakka shahaadaa qabsiisaa deebaati inshallah keessaan lakkoomsa ishee isiniif hin erga rakkoon hin jiru. Sagaleen keenya jiru haadha. Inshallah. reefu alaa dhufanii mana seenanii malee waan bira Tole bakka shahaadaa qabadhu amma hojiittis waamu waan ta'eef inshallah shahaadaa qabadhuti waan jiru keessaan haasofna ishee inshallah. fiqaada kadhadheera beekana Okay, tibeta ashraf tibetash. Saniif wanti na daraasiin jedhu maatii kee bilbiliitti dubbisi ishii borirraa kan gaafadhuuni jarri bisi bilbiluudhaaf lakkoofsa kee hin qabanii yookiin ati hin jijjiirtaa takka immoo birrii hin qabanii guutanii dawwaluudhaaf irra kisaanii yookiin tokkii jara cinqaa haadhaaf abbaa ofii hin gatamu ishee waan fedhe haa ta'an ishee bileekkee kiyya haadha abbaa kee hin gatiine sitti lafaanii. namni cakkanii namni armee ofiitirraa adda bahu jira osoo ta'e jechuudha. Maddiidhaan kan ollaatiin dhoskee ta'uu darbee duraan waggaa tokko duraan dubbisan ture. Galuuma immoo obboleettii xiyyeetu jira isheedha kan dubaarraa galteetti kan hundumaa walitti naanna'ee hundumaa bakka bilootiin goote qaraan hojjeta. Abshir obboleettii bilbila jaraa barbaadadhuuti abshir maa takka. Inshallah keessaan sirreessina Ustaazi. Inshallah keessa waa hundayyuu haasofna rabbiin bichaa bilookis hin godhi isa kaan ofiinuu si deebisanii hin cinqameessan inshallah bileetti kiyya ishee rabbiin bar jaalala addunyaa namoota hunda sii kenna yeroo maatiin wanna jedhe waa takka hin cinqamee ati rabbiif jecha keessa kee qulqulleessinaa hunduu si jaallata ishee. Inshallah. Abshir inshallah keessaan haasofna kanaaf biizinillah ustaaza ishee intinee qabanna fakkaata hayyee ustaaz gara shaadaas. Inshallah shahaadaa qabsiisa Ustaaz isiniif kenneera. لا تفضل تفضل لا لكن يتنتظرون انه شهادة قبسنا بيكتبوا never ever جتيري ويجاري وي nuti miyuutii godhanneerra jaalfadhiilo miyuutii godhadhu nuti sagaleen keenya akka biratti dhagaamee hin jeeqne ayye maa sabe inna gaamaaree sagaleen kositti Dhagaamaa jira.
هيا هركك يكسنا ولينقولي هركة مرقاكي قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله dhugaadhaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre ragaadhaan baha akkasumas Nabi Muhammad ergamaa dhumaa fi dhugaa ta'uu isaanii amanee ragaa baheera. Yesuusis garbicha rabbii fi ergamaa rabbii malee aangoo waaqummaa akka inni hin qabne ragaa nan baha. Karaan fayyinaa fi dhugaa islaamummaa ta'uu hubadhee onnee irraa fudhadhee itti seeneera. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر ما شاء الله ربي قد الحمد لله رب العالمين وبلدكينا مكاكي محتبا كان الراتي سيك أيار مكان محتبا كون انتاتو مكا براسو تاتي اللي سيكينا مكاو في جالت توجراتي مي مكاو في جالت maqaan ofii jaaladhu maqaa hayaatiin baaseeti ji'a tokko keessatti narraa du'e namticha arabaa tokko maqaan kee maqaa hayaatirraa hin gayyarin hayaatumaan jaalladha. سبحان الله ما شاء الله تبارك الرحمن حياة يتيش جرينيا كي ربي سيبابيتشو حياة دون جرينيا جتشودا جرينيا كي جرينيا كجيلا جرينيا غاري كانت تغمد كان كفو سندران أبن ربي سيبابيتكي يرون تغمد مالي كان اندلدن آمين قلتي بات غمتشو آمين دعائي قد في استاذي قدرا مچو ربي على منك يبريتشو آمين سياقه قلبي سيافيسو آمين ربي سيافيسو آمين ربي سياباسو وأيان يكون نمسيسو ما تكلم سبحانه وتعالى ستة دبلو وطواتي واتك كان جدي ربي سبحانه وتعالى أرى أجيبور كران كسر لي ربي سين اللي في ستة دبسو أبشر باقي كراتو قرتي والإنجراتني كراتو قرتي كان دوتا ربي صفاتاسيسو ربي هاي باقي راغرغر سنباسيني ربي توكو سناتاسيسو أمن كان منان وحد يادا توكو سناتاسيسو يروكي وكي جابت كراكي